Jaalallee hiriyaa kiyyaan jaalladhe. Masiko, Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan nama bashannansiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Chaanaliin guddaan duraan qabnu rakkoo teeknikaan nu jalaa dhaabbateera. Kanaaf chaanaliin kun haaraa waan na ta'eef viidiyoo kana laayik gochuun eegaluun keessan hedduu na gargaara. Share, subscribe, comment gochuun immoo sanaan ol waan na ta'eef akkuma duraan chaanalii duraarratti na jajjabeessitan kanarratti illee na jajjabeessaa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Masiko, Jaalallee hiriyaa kiyyaan jaalladhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhes jiituu magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti sirriitti baradheera. Haa ta'uutii garuu qabxiin maatirikii waan na jalaa hafeef heerumas barbaadeen waggaa 2 keessatti waan naaf milkaa'uu dideef baasii hundumaa dandeessee hiriyyaan koo biyya hambaa jirtu tokko viizaa naaf ergisiistee jennaan anis ishee bira biyya hambaa deemeen hojjechuu ni gale. Abbaan keenyi kan boqote ijoollummaatti. Anis mana obboleettii haadha koo mana adaadaa koottiin guddadhe. Haati kiyyaa harka qalleetiidha. Adaadaan koo yeroo sanatti haadha koof sababan ani ishee bira hojjedhaa baradhu baatiidhaan qarshii 100 ergaa fi ishee deeggarti. Har'a qarshiin 100 homaa miti malee yeroo sanatti haadha koof bu'aa guddaadha. Namni baadiyyaa mana jireenyaaf rakkatu mitiire. Abbaan koo yeroo jirutti mana qorqorroo xiqqoo lafa namni kenneefi irratti ijaarratee nuyis keessatti dhalannee guddanne. Haati koos hangan ani kutaa 10ffaa xumuruuti keessa jiraatti turte. Haa ta'uutii garuu kutaa 10ffaa akkuman xumureen warri abbaa lafaa dura abbaa koof lafa kutan maatiin isaanii haatiif abbaan boqotanii lafa waan hirataniif namichi lafti lafa manni keenya irratti ijaarame isa dhaqqabe mana keessan buqqifadhaatii lafa koorraa ka'aa haadha koodhaan jedhe. Yeroo kanatti haati koo lafa kamaa galtu. Baay'ee dhiphannes baay'ees rakkanne. Hiyyeessi homaa gochuu akka hin dandeenye bara sana naaf gale. Kanaan qorqorroon diigamee mana onaa bofti bineensi keessa jiraatu ture mana citaa ganna roobaan dhimmisu haati koo ofii suphatee keessa galte. Manni citaa sun mana jireenya namaarraa fagaatee waan argamuuf har'a moo bor haadha keenya bineensi nyaata jennee anaa fi obbolaan koo ni sodaanna. Otuu homaa tokko of harkattan qabatiin yookiin biyya hambaa baheen yookiin immoo heerumeen yaa haadha koo mana kana keessaa nan si baasa jedheen yeroo sumayyuu waadaan galaafiin ture. Kanaan barnoota kutaa 10ffaas xumureen qabxiin na jalaa hafnaan sababa hiriyyaatiif heerumni waggaa 2 keessatti si'a 3 naaf milkaa'uu dide. Kan jalqabaa itti heerumuuf hin ta'e kabaja koo fudhate yeroon gaa'elaa erga muramee sin barbaadu naan jedhee nama biraa fuudhe. Kan lammataa immoo fuudhuun fiiganii kan itti seenanii miti jedhamee maatiinsaa fuudha dhorkanii gara biyya biraattis erganii. Kan sadaffaa immoo wal fuuna wal jennee walii gallee haa ta'uutii garuu har'a borii natti baay'isu jalqabee guyyaa cidhaa anaaf inni murannetti dubartii gara biraa fuudhuu isaan dhaga'e. Eega kanaatii anumtuu rabbi nama akkamii na godhee na uumeera si'a 3 heerumni kan jalaa fashalaa'e jedheen of abaaruu eegale. Akka namaa akka hiriyyaa koo biyya hambaa deemuuf maallaqa qabaachuu miti nama maallaqa naaf liqeessuu hin qabu. Maallaqa illee liqeeffachuuf wabii nama barbaachisa. Sana anaaf namni naaf guutu hin jiru. Kanaan otoo hin jedhuuti mana namaa galee hojjedheen mindaan argadhuun haadha koo gargaaraa jiraachaa otoo hin jiru hiriyyaan kiyya kutaa 4 haga kutaa 8tti waliin barachaa turre waan hedduus waliin dabarsine. Isheen garuu kutaa 8ffaatti dhiistee biyya hambaa deemte. Akkan yeroo sumayyuu biyya hambaa deemeen haadha koof dabarsuu akkan barbaadu garuu immoo
immoo maallaqa homaallee akka hin qabne itti mee waanan tureef bakkan jiru barbaaddee na argatee turtii waggaa 5 booda dhufuu ni barbaaddaayee jettee na gaafatti. Yeroo sana isheen biyya hambaa jirti. Anis eeyyeen argadheen reeyi barnootas dhabeen heerumnis naaf tolu didee mana namaa galeen hojjechuu erganee galee baatii 6 lakkoofseeraa jedheen yeroon itti himu fedhii makee si gaafachuuf malee maallaqni rakkoon qabu hojjettee naaf kanfalta. Ana bira dubartiin hojjettu baatee waan na jirtuuf walii galtee akka hojjettuuf nama yoo argite fiduu ni dandeessa waan naan jedhaniif qophaa'ii deemii paaspoortii baafadhu piroosesiis eegalinaan jettee qarshii 10,000 naaf ergite. Masiiko, masiiko. Kanaan anis qarshii 1,000 uffata gosa garaagaraa haadha koof biteen qarshii 1,000 immoo akka isheen hin beelofneef xaafii, barbarree, ashaboo, zayitii wantoota mana keessaa biteefiin isa hafeen deemeen paaspoortii baafadhee piroosesiis nan eegalee. Piroosesii eegaleen guyyaa 6 viizaan koo naaf deebi'ee baasii hafee fi kampileenii riyyaan koo naaf kanfaluun waliigalaan qarshii 14,000 natti baasuun gara ofiitti na fudhatte. Anis ishee waliin hojjechuun eegalee. Rabbi umurii dheeraaf fayyaa haa kennuufiitii rakkina dhiphina jireenyaa keessan jiru keessaa na baaste. Waggaa 2 guutus akka obbolaa haadhaaf abbaati icciitii keenya tokkollee otoo waliin dhoksiin mana tokko keessa jiraachaa waliin dabarsine. Har'a yoo ani dhukkubsadhe yookiin immoo waa ta'e bakka koo isheetu danda'ee naaf hojjeta. Boru yoo isheen dadhabde immoo anatu hojjetaa fi kanaan mana maadaamii miilla tokkoon dhaabne wal gargaaraa nuffii dadhabii otoo nutti hin dhaga'amin waliin hojjenna turre. Kanaan yeroo waliin hojjennu isheen jaalallee ishee yookiin immoo abbaa manaa ishee qubeelaa hidhee fi gara biyya hambaatti ergeen waliin wal na barsiisteetti. Waadaa seentee qubeelaa hidhatteetu biyya Oromaa dhufte. Innis namuu ani beeku namuma biyya keenyaa yeroon achi ture jaalalaafis fuudhaafis nan barbaanne haa ta'uutii garuu erga isheen abbaa manaa koodha bariinii jettee wal na barsiistee jaalalaaf na kajeeluu jalqabe. Ishee biratti waa biraan attaasaa yeroon qofaa koo jiru immoo waa biraan attaasaa. Manuma tokko keessa otoo jiraannu tarii na dhageessee walirraa adda ba'uu jedheen waan hin sodaadheef akka ijoollee dhoksaa taphachuun eegalee. Riyyaa koo caalaa akkan bareeduu fi otoo toleen jedhee fi isheerra anaan akka filatu irra deddeebiin guyyaa guyyaan natti hima. Riyyaan koos isa waliin erga haasoftee booda dubbisiinii jettee bilbila natti kenniti. Innis yoo isheen natti kennuu didde maal har'a immoo riyaa keetiin dubbisinaan hin jettumoo jedhee ishee komataa. Isheenis shakkii fi mamii tokko malee bilbila jaalallee ishee yookiin immoo abbaa manaa ishee natti kenniti. Kanaan waggaa 2 dabarsine. Isheen waggaa 6 yeroo guuttu lafa bittee mana ijaartee maatii ishee erga galchitee booda ofiifillee lafa bitee mana ijaarratee meeshaa mana keessaaf ishee barbaachisu guuttattee kan hafe immoo asuma biyya hambaatii deemnee waliin binnee walirraa adda bahuu keenyaan imimmaan dhiigaa waliin dhangalaasnee akkamitti wal obsina otoo waliin jennu walirraatii gargar baanee gara biyyaatti galtee gaa'ela nan dhaabbadha jettee yaaddus haa ta'uutii garuu akka ishee yaadde hin taanee fi akkuma biyya galteen karaa maatii ishee kan himame biyya hambaa teessee sammuun kee hin tuqamiin jenneeti malee abbaan manaan kee dubartii garaagaraarraa ijoollee 2 godhatee jira du'a keenya ta'a malee isatti heerumtuu jedhanii didaniini. Waggaan 6 walirraa adda baanii salphaa mitiiti. Abbaan manaan ishee innumti ana waliin haasa'u kuni ishee ganee erga deemtee booda waan keessa jirtu bilbiltee ana himtee. Anis baay'ee madingaddee fi kanaan qabeenyallee lamatti horatanii waan turaniif obbolaan ishee dhiirota jajjaboo namoota akka baadiyyaa sanaati sodaatamanillee waan ta'eef qabeenya ishee ni hiratti otoo hin taane yookiin biyya kanaa bahii badii yookiin immoo si ajjeesna obboleettii keenya sanuu kana gootee dadhabbii ishee immoo ni hirmaattaayi jedhanii qarshii muraasa kan inni baase qofa kennanii fi biyyaa baasanii. Yeroo biyyaa boosana gidiraa rakkoo gurgudaatu isarra gahaa ture. Hin bahu jedhee manuma sana keessa bullaan si'a 3 obboloonni ishee akka hin duune akka hin jiraanne godhanii tumaniiru. Booddee irratti kanaan booddee kan nuti dhufnu lubbuu kee fudhachuuf jedhanii halkan bakka inni jirutti sodaachisanii jennaan lubbuu korra'u jedhee biyyaa bahee badee. Baay'ee akka miidhame baay'ee akka dhukkubsate anis dhagahee jennaan maalumaafuu waggaa 2 waliin haasa'eeraatii nageenyuma isaallee maaliif hin
gaafa jedheen nan bilbileefi namummaa isaan nama jallaa miti. Balleessaan isaanii gudaan haadha manaasaaf amanamee waggaa 6 eeguu dadhabuudha. Kun immoo qorumsa guddaadha. Dhiirris dubartiin waadaa qubeelaa erga waliif raawwatanii booda gaa'ila namni hunduu beeku gaggeeffachuu qabu. Waadaan qofa waggaa amma kanaa walirraa fagaatanii jiraachuun isa haala mijataa argachuu danda'uuf qorumsa. Isheen mana arabaa keessa waan na jirtuuf yaadaan illee dhiira gara biraa bira yoo deemte gochaan garuu deemuu hin dandeessu. Inni garuu yaadaanis gochaanis akka garaasaa ta'uu ni danda'a. Kanaan ana waliin haasa'uu jalqabee isheerraa adda baheeraa. Yeroo isheen jirtu iyyuu akkan hamman si jaalladhu ni beektaa, maaliif waliin hin taanu jedhee na kadhate. Anaaf kana duratti heerumni si'a 3 naaf milkaa'uu dideera mitiire. Lakii ani heerumaaf carraan qabu. Sanuu immoo sitti heerumuu jechuun dhiiga obboleettii koo oolmaa isheen naaf oolte kana hunda biyyootti dabaluudha jedheen deebiseefi. Masiiko, masiiko. Yeroo kanannis isheen nama gaariidha nan beekaa. Haa ta'uutii garuu kuni waan addaadha. Sun immoo jireenyaa. Anaaf ishee taanaan kanaan boodee du'aanis jireenyaanis wal argachuu hin dandeenyu. Silas jaalalli isheef qabu yeroman waliin turellee hiramaadha. Otuma milkaa'ee gaa'ila waliin dhaabbanneerra ta'ee anaaf si wal dhiisuun akka nutti ulfaatu atis beekta anis nan beekaa. Amma garuu isheen jireenya koo keessaa fedhii ishee fi fedhii maatii isheetiin baateeti dhiira gara biraa waliin hariiroos eegalte. Maal ta'a waliin taane rakkoon jiru keessaas na gargaarte jedhee na kadhachuu jalqabe. Yeroo kanaanii waggaa 1 guutuuf gonkumaa hin ta'u jedheen dideeni. Hiriyaa koo kana waliinis nan taphadha, isa waliinis nan haasa'a. Haa ta'uutii garuu jaalalli hanga walitti dhiyaataniidhaatii keessi koosa barbaada. Jaalalli dhugaas isarraa na qabe. Kanaan waggaa 1 booddee tole yoo rabbi jedhe haa ta'u jedheen gaaffii isaa fudhadhe. Kanaan biyya ormaa keessa waggaa 4 ergan jiraadhee booda haadha koof magaalaa lafa biteen mana ijaaree fi baatii baatiidhaanis kanan argadhu irraa hin beela'in hin rakkatiin of jaalladhuutii ijoollee kee guddifadhu jedheen maallaqa nan ergaafi. Turtii waggaa 4 booda boqonnaadhaaf gara biyyaatti galeen maatii koo biratti dabarse. Hiriyyaan koo gaa'ila biraa dhaabbatee daa'ima tokkos deesseetti. Baatii tokko warra koo bira ergan ture booda baatii tokko immoo jaalallee koo kana biran ture. Kanaanis waliif taanii wal jaallannee yeroo gaarii yeroo bareedaa waliin dabarsine. Sanaan si'a kanammoo bultii kiyyaaf mana kiyyaaf dalagachuun qaba jedheen manuman kana dura keessa hojjedhe baatii 2 booddee deebi'een keessa hojjechuu eegalee. Jaalallee koo kana waliinis walii gallee tarii ani maallaqa si dargeen lafas yoo bitte manas yoo ijaarte booddee yoo nagante obbolaa humna qabaatee silolee maallaqa koon sirraa fuudhu yookiin immoo seeratti si dhiyeessu waan hin qabneef wanti hundumaayyuu ta'u biyya kootti maqaa haadha kootiin naafaa ta'u sirratti maallaqa tokkoyyuu siif hin ergu jedheen gara haadha kootti ergeen lafas bitee manas naaf ijaarte. Inni ani maallaqa keen fedhu gaa'ila si wajjin ijaarrachuu malee jedhee walii galee. Kanaan amma waggaa 2 xumuruuf baatii 4 qofaatu naafee. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa hiriyaa koo fudhadhe gaa'ila waliin dhaabbachuun har'allee ammallee saalfii qaanii natti ta'aa jira. Ishee jechuun anaaf dukkana keessaa ifati dhabuu keessaa argachuuti bara naman dhabe nama kannaaf taate mana tokko keessatti immoo jaalala haadhaaf abbaa waliin wal gargaaraa obbolaan ol wal jaallachaa nama waliin hin dabarse. Har'allee icciitii koo kana gonkumaa hin beektu. Waa'ee isaa yeroo ni kaasu otuman obbolaa koo didee gaa'ila isa waliin dhaabbadheera ta'ee baay'ee natti tola. Gaa'ilan har'a qabu jireenya malee gammachuu hin qabu. Waggaa amma kana waliin dabarseen hafuura koo isaaf kenneen kana ta'ee jiraachuun koo sirrii miti. Nama jaallataniif waanuma gaarii hawwu haga yoonaa akka inni hin fuune nan beeka. Carraa gaariin isaa haa mudatu jettee har'allee hawwii gaarii isaaf qabdu anatti dubbatti. Kan akkamitiin darbeen gaa'ila isa waliin dhaabbadheen boru biyya tokko magaala tokko ishee waliin hin jiraadha. Gaaffii dhiphina natti ta'e. Kan nama ajaa'ibu immoo anaaf inni baay'ee walii galleerra. Biyya gara biraa deemuunsaa kan isa fayyade bakka namni hin beeknetti hojii ogummaa qabu eegalee bu'aa qabeessa ta'e qabeenyallee horateera. Dur gara biyyaatti deebi'uu kan sodaatu kan jibbu har'a garuu biyya ormaa qabeenya horatanii jiraachuun illee rakkoo waan ta'eef jiraannaan biyyuma koon jiraadha. Isheen heerumtee ilmaan waan horateef jaarsa ergeen nagaa buuseen obbolaashee waliin araarameen gaa'ela keenya dhaabbannee waliin jiraanna naan jechaa jira. Anaaf garuu
baatiin 4 kun waggaa 40 natti caalaa jira. Heerumni si'a hedduu sababoota karaa dhiirotaa dhufaniin na jalaa fashalaa'aa waan tureef har'a immoo tarii sababa karaa koo dhufeen otoo naaf hin milkaa'in hafaayii kan jedhu sodaan qaba. Yoon isa dhiise immoo haasaamaafillee dhiira waliin galu nama biyyaas toora sooshaal miidiyaa irraas hin qabu. Ani jaallannaan takkumaa laphee koo guutuun kennaa. Isa dubartoonni tarii jedhanii erga arraba isaaniitii dubbatanii dhiira 2-3 gara biraaf immoo ittiin yaada har'a tole bor immoo hin bii yaada kana natti hin kaasiin waan akkanaa murteessuuf hin geenye jedhan ana bira hin jiru. Ofii kiyya gaa'elatti seenuuf jedheen keessi kiyya hagam akka miidhame waan hin beekuuf eeboo kaleessa namni ittiin na waraanaa tureen deebiseen nama waraanu jedheen kallattiima tokko hordofaan jira. Yoon isa waliin ta'e ishee obboleettii koo haadhaaf abbaa koo gargaartuu koo na hubattuu koo akkan dhabu nan beekaa. Yoo isheen filadhe immoo isaatiin akkan dhabu nan beekaa. Jaalallee kiyyati yeroo yaada kanan kaasuu fi inumaa ani siitiin fuudhuun koo ijji ishee yeroo hundaa na ilaalee akka na hawwu jireenya kiyyati akka deebitee inaaftu naaf taasisaa anaaf gaariidha jedhee naaf deebisaa. Ilaalchi gama koo fi gama isaatiin jiru gonkumaa garagaraa. Anaaf ishee immoo haga har'aati jaalalli keenyi akkuma duraati. Waan kaleessaa kaasnee akka har'aatti waliin taphanna. Na hin quuqxu isheen quuqu. Yoo yaadaan walitti buune lolli keenyi akka lola ijoolleeti. Yeroo suma walitti dubbannee araaramnee kichuu koo nama koo haadha koo abbaa koo obboleettii koo jennee walitti boonyaa. Yeroon mana ijaaraa turetti maallaqa kan ittiin ergaa ture isheetti. Haadha koo bira dhaabbatee dhoqqee bukeessitee falaxaan harka ishee muree bakka haati koo dadhabdeeti kan gargaare isheedha. Anis meeshaa isheen barbaadde biyya hambaa kanaati yeroo isheen barbaaddeti gatii kanfaleen nan ergaafi. Gaafa ati heerumtu cidha kee akkattiin siif bareechum anatu beekaa taa'ii mana ilaalinaan jetti. Ani yeroo sana garaan koo bakka sagalitti hiramaa. Haati koo kottu gali kanaan boodee biyyaan baasigaa haa tolus haa badus gaa'ela ijaarradhuutii daa'ima kee ija koon argeen nan du'a naan jetti. Yaa obboloota koo kanaan ol seenaa koo isinittiin dheeressu. Dhiphina addaa baay'ee ulfaatu murteessuuf nama rakkisu keessan seeneera. Mee yaada keessan naaf qoodaa. Otoo isin bakka koo taatanii jireenya keessaniif maal murteeffattu? Abbaa manaa moo hiriyaa keessanii? Yaada keessan dubbisuuf ariitiidhaan isin eegaan jira. Ana obboleettii keessan biyyaan baarraati. Ulfaadhaa nagayaati galatoomaa. Masiko, Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraa hedduu akka hubattan murteessuuf illee isinillee bitaa akka isinitti gale homaa shakkii tokko illee hin qabu. Seenaan kun murteessuuf baay'ee nama qora. Akkuma beektan obboleettii keenyaaf mataa dhukkubbii ta'eera. Otoo seenaan jireenyi jaalalaa kun kan keessan ta'ee maal murteeffattu? Yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Yeroo kamiyyuu caalaa chaanaalii kana viidiyoo kana laayik gochuun keessan baay'ee ina fayyada. Subscriberii 130 erga geenyee booda dubatti deebinee tokko jennee 12,000 irra geenyerra. Warreen subscribe gootan guddaa galatoomaa. Like gochuun illee na jajjabeessaa. Warreen subscribe hin goone immoo maal eegduu maaloo na jajjabeessaa jedheen isin kadhachaa jira. Seenaawwan babbareedan miidhagan nama barsiisan nama qoran guyyaa guyyaatiin isiniif qabadhee waan hin dhiyaadhuuf like share subscribe gochuun dagatinaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinuti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Masiko, Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraa hedduu akka hubattan murteessuuf illee isinillee bitaa akka isinitti gale homaa shakkii tokko illee hin qabu. Seenaan kun murteessuuf baay'ee nama qora. Akkuma beektan obboleettii keenyaaf mataa dhukkubbii ta'eera. Otoo seenaan jireenyi jaalalaa kun kan keessan ta'ee maal murteeffattu? Yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Yeroo kamiyyuu caalaa chaanaalii kana viidiyoo kana laayik gochuun keessan baay'ee ina fayyada. Subscriberii 130 erga geenyee booda dubatti deebinee tokko jennee 12,000 irra geenyerra. Warreen subscribe gootan guddaa galatoomaa. Like gochuun illee na jajjabeessaa. Warreen subscribe hin goone immoo maal eegduu maaloo na jajjabeessaa jedheen isin kadhachaa jira. Seenaawwan babbareedan miidhagan nama barsiisan nama qoran guyyaa guyyaatiin isiniif qabadhee waan hin dhiyaadhuuf like share subscribe gochuun dagatinaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinuti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.
Masico. Masico.